jaallattoota dhaggeeffattoota qoccootu mara dhiifama. Baay'ee kabannee beekaa yaa'u haalotuma tokko tokkotu nu mijannee kanaaf har'a garuu isin kiisuudhaaf deebinee dhufneerra. Wanti godhamu hin jiru gaa jireenyi guddiidha bara kana. Deebineerra yoo diraamaa ta'uu baate illee diraamaa warra hojjetanitti reaction har'a hundi keenya ol faana. Waan nama ajaa'ibu dur feesbuukii fi yuutuubii ture dhaloonni. Tiiktookiitti namni eessa dhaqan jedhanii asin yuunivarsiitii dhaqan jedhanii barattoonni. Tiiktookii dhaqaaru akka jiranitti. Tiiktookii irra wantoota jiran tokko tokko viidiyoolee nutti tottolan tarii kolfa isinitti caaruu laata inni wantoota yaadne tokko tokko react goonaarra waliin subscribe gootanii warri nu eegdan. Warri abdiituun kutatin illee maaf baddan jettanii nu gaafachaa turtan. Milishaanoo warri jechaa turtanis kun warra deebineera. Milishaa irratti react goona by the way. Milishoota baay'ee qabna sababa ta'eef react irratti goonaa qoccootiyu. Studio bareedaa kana kan nuuf kenne obboleessa keenya Eebbaa Dirribaa Dinagdee Oromoo. Sirna korratti beekan beektan akka itti miidhagsee na waame kottu viidiyoo faayila PC koo keessa jiran irratti react godhee na waame. Mee ilaalaaf gaa obboleessa keenya Eebbaa Dirribaa. Adooko mukaan baay'ee kaameraa dugda duubara. Mee waaw wedhi meel tokko adooko. Mee hunjinneem waaw. Waaw wedhin jedhee mee inni ilaala waliidhaanii viidiyoo PC isaa keessa jiran. Maaltu ta'e sitti? Okay, chippoo mana keessatti. Waaqatti sargii Afgaanistaan. Cidha Afgaanistaan goote. Maal taate adoon koo? Maal ta'ee sabii? Maanni Iraaniidhaayi moo Wallaggaadhaa nama echisiisa jedhichi. Okay, itti fufna. Abdii Mudee baay'een keenya sooshaal miidiyaa irratti beekna yookiin Abdii Roobaa amma maqaa isaa jijjiirrateera. Sabboonticha Somaalee. Abbaayee. Maal turee sabii? Seenaan dhalootaa akkasumatti jijjiiramaa iyyaa sabaa. Shit. Man shaamaa fi gaamaa keessaa maal fuutu yaa sabaa? Dhaloota rukutamaa kana maal fuudha caakkaa keessa? Jalalaan ol kasastu adooko. Ansinis firdi beetittillee gaafa ta'e ilaalu pick up line jedhama afaan Ingiliffaadhaanii baay'ee isaanii akkaataatti jaalalaaf ol gaafatan
jechoota dinqii ta'anii jechuudha. Firdi beetitti illee isin dhiisu. Kan warra looyirii yookiin abbaa seeraa natti fakkaata kun. Tarii yookiin rekkamaadha kuni mana murtiitti hin deddeebi'a. Ta'uu baannaan immoo abbaa murtiidha. Maaf immoo jaalalaan wal loltu haa dhoogu. Waliin dhiisnu firdi beetitti illee piikaap laayinii kan hojjettoota mootummaati. Maaltu ta'aara? Shubbisaa raayii. Kun immoo nama karkarri qabee jirame dhukkuba epilepsii qabeedha malee. Maal qabaa yoo ta'e? Maal akka isaan golfisiisaa jiru beekuu baadhus garuu miirri isaanii namatti tola. Hiriyoota kee hojii yaaddeettaa? Hiriyaa keessa sadaffaa tokko rakkoon ta'e wayii mudate rakkoon sun nama sana baay'ee gaddisiisa garuu si baay'ee kan si golfisiisu jechuudha. Maanni okay nama dhaabetu mataa keessa rukutaa jechuudha. Eetu baay'ee bala. Dhaabbateeraaf qalbii warraa rafaan qalladinaan. Jesus Christ. Ayi jalaa lafa. Maal ajjeesu isa mataa gurguddaa kana? Akkanumatti argate isa kun. Abbaan argate immoo irra deebi'a. Tahun dah toleh lah tu. Dinagdee kana namatti fattaafachiif nama taasaa booda kana. Nama ka'ee itti fufnee irraa ammas nu waliin tura. Sabis akkamitti sagalee kanaan jaalalaan si miidhaa? Sagalee kanaan kan jaalalaan si miisisee abbee an yaaddaniittu an tuun ishee isa bakka bu'ee irratti akkam ishee gochuu danda'u already malaattee jechuudha. Silaasii ingiliidhaan sagalicha qabadde irratti. TV'n kun gabrummaa cimaa jala ture reeban malee hin qabu dhugaadha.
My God. Jesus Kristus. Pisin benne gafi gura konsa kan mada ya sabah di fam nu gura. Ah. Logo. Eh. Garee hojii keetii tokko ibsi. Tole milishoota keenyadha. Dhugaasa armee wanti. Tokko irra deebina kan. Tokko ibsi. Logo. Talabichu. Okay. Egaan akkuma itti jira. Yaa miira qabachuun dandeenyu rakkoon keenya kanaafidha. Kolfa qabachuun danda'u. Nu waliin tura. Ammas qoccoo tuubii subscribe gochuu nu raanfatina qoccoo tuubii qoccoo tokko malatti shiggiidhaan isiniif inna namoota subscribe gootanii family taatanii hirtan hundumaa fi kana booddee viidiyoolee akkasii baay'inaan sababu hojjennuuf ammas nu baana tura. Itti fufna react. Dr. Zalaalee Babarraa namni wallaalee jiru afaan Oromoo dhaggeehu dubbisu keessumaa walaloo afaan Oromoo namni beeku Dr. Zalaalee Babarraa wallaalu yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee argaan qabdee keessan keessuu pick-up line Oromoo godhachaa daddabaleera. Silar gidaniitu naatu yaansinni su fardi beetittillee yaleellisee ati yaleellisee sinni su fardi what? Kenapa kayaknya ini Bapak? Itu ni wae gue tetap kirim bayi jeruk sena tokko wala lara te. Jadi tak elak lah. Ama gafa wanti sambar bada gaun itu. Damak no? ايش مالتا قرمت دي مرة يا صباح ijoolleen maal jedhu beektu isin namoota sakanaafis tole ishee sanaafis tole namittu jechuudha. Maqaa ishee Jiraaree jedhanii waamu. Jiraareedha jechuudha mucaan sirbaa fi kan daawwattoota qoccoo TV reakshinii nuun arrasiniif hojjennee kana fakkaata ture. Akkatti gammaddan abdii guddaan qabaa. Yaa'u inni eegalee reaction video inni eegalee malee xumurre kun guyyaa jalqabaa keenyadha. Maal akkanatti dhagaame reaksiniif gochuuf yaaleera. Itti fufna. Kanaan dhaabbatu qophiin keenya turtii gaarii marsaa kabiraadhaan amma walitti deebinutti jechuudha. Nagaatti.